Akkam jirtu barattoota maqaan koo barsiisaa Taarraqany Abdiisaan jedhama. Karaa YouTube fiiziksiin isin barsiisaa jira. Kan nuti hojjechaa jirru gaaffii intaraansii bara 2014 yookaan 2015 irra jirra. Haa ta'uyyuu malee har'a kanan qabadhee isinii dhiyaadhee yeroo darbee gaaffii ja'affaa dogongora barreeffamaarraan kan ka'e deebii dogongoraa itti baafnee turre isa sirreeffama isaadha kanan qabadhee isinii dhiyaadhe. Gaaffichi akkas jedha. Let me read the question. Two resistors R1 which is equals to 1 ohm, R2 4 ohm are connected in parallel to each other and their combination is connected in series with a third resistor R3 which is equals to 2 ohm. The wall combination is connected to a voltage source of potential difference 14 volts. The potential difference across R1 is dash. Akkas jedha. Gaaffichi hittisoo sadiitu ture jedhaan. Hittisoo tokkoffaan ohumii tokko, hittisoo lammaffaan ohumii afur, hittisoo sadaffaan ohumii lama jedha. Hittisoo tokkoffaa fi hittisoo lammaffaanii waltarree daandii waltarree yookaan immoo sarkiitii waltarreen wal qabsiifamanii jiru. Inni sadaffaa immoo daandii sirrii wajjin wal qabsiifamee jira. Gaaffiin asitti gaafatamaa jiru maal jedhaa jira? Annisaan kuufamaa hittisoo tokkoffaa keessa jiru meeqa? The potential difference across resistor 1. Kunooti. Yoo moggaasa itti laadhachuu barbaanne potential difference hittisoo tokkoffaa keessa jiruuni V1 yoo jenne, current hittisoo tokkoffaa keessa jiruun immoo I1 yoo jenne, potential difference yookaan annisaa kuufamaa hittisoo lammaffaa keessa jiruun V2 yoo jenne, current hittisoo lammaffaa keessa jiruun immoo I2 yoo jenne, current fi potential difference hittisoo sadaffaa keessa jiruun immoo isa currentiin I3 yoo jenne, potential difference achi keessaan immoo V3 yoo jenne. Gaaffiin asitti amma gaafatamnee jirru, we are asked to find potential difference through resistor 1. Kana jechuun V1 gaafatamne jechuudha. Kanaaf amma gara deebiidhanna. Deebii kana deebisuudhaa fi jalqaba maal barbaaduutu nurra jira? Hittisoo waliigalaa barbaaduu qabnaa jechuudha. Hittisoo waliigalaa barbaaduuf immoo R1 fi R2 waltarreedha waan ta'eef foormuulaa hittisoo kan waltarreetti barbaadaniidhaan barbaadna. Innis immoo akkasi. The total resistance of R1 and R2. Kana jechuun 1 over R12 is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. Hittisoo waliigalaa kan hittisoo tokkoof lamaa jechuudha. Kanaafiti 1 2 kan jedhu kuni hittisoo tokkoof lamaa jechuudha. Hittisoo tokkoof lama kan waliigalaasaa foormulaa waltarreedhaan yeroo fayyadamnu jechuudha. Tokko jala R12 walqixa tokko jala R1 plus tokko jala R2. R1 1dha waan ta'eef 1 over 1 plus R2 immoo 4dha waan ta'eef 1 over 4 jenna jechuudha. 1 over R2 jechuun 1 over 4. Kana hawaaxaa 1 fi 4dha waan ta'eef hawaaxaa isaa 4 filannaa yookaan 4 filannaa. 4 hiruu tokko 4 baay'isuu tokko kunoo 4 dhufaa plus jenna. 4 yeroo 4 firruu tokko ga'a tokko immoo yeroo tokko baay'ifnu tokko dhufaa. Kanaafi the total resistance of 1 over R2 jechuun maal jechuudha? 5 over 4 jechuudha. Kun immoo hin galagalchine reciprocally isaan kenna jechuudha.
1 over R12 jechuun yeroo galagalu maal ta'a? R12 over 1 ta'a. 5 over 4 immoo yeroo galagalu galagaltoon isaa jechuudha 4 over 5 dha jechuudha. Kanaaf jechuudha hittisooni waliigalaa kan hittisoo tokkoffaa fi hittisoo lammaffaa meeqa jechuudha? 4 over 5 ohm jechuudha. Amma gaa hittisoon sila 3 ture. 1 2 3 ture. 1 fi 2 hittisoo waliigalaasaa kunoo barbaadamee tokkotti deebi'eera. Yeroo diyaagiraamii kanaa jechuudha diyaagiraamii kana riigoonee haaressinee yeroo kaasnu hittisoon 1 fi 2 kunoo gara tokkotti deebi'eera. Hittisoo sadaffaan isuma sila jiruudha. Kanaaf diyaagiraamiin keenya kanatti deebi'eera jechuudha. Annisaan kuufamaa waliigalaa immoo kunooti. Amma inni sila waltarree fi daandii sirrii wal qabsiifamee jiru amma guutumaan guutuutti gara daandii sirriitti deebi'eera jechuudha. Kanaaf hittisoo 1 fi 2 jechuun 4 over 5 isa amma arganneedha. Karentiin achi keessa jiru immoo karentii 1 fi 2. Potential difference achi keessa jiru immoo potential difference yookaan annisaaf kuufamaa V12. Eeshi amma gaa hittisoo waliigalaati kan nuti barbaadaa jirru isiniin jedheera. Hittisoo waliigalaa gaama daandii sirrii waan ta'eef daandii sirrii keessatti immoo hittisoo waliigalaa maal goona? Callisneema walitti da'uudhaan argamaa jechuudha. Kana jechuun the total resistance of the whole combination. Kana jechuun R is equals to R12 isa kana jechuudha plus R3 isa kana walumatti da'uudha. R12 meeqa? 4 over 5 gara walitti arganneerra kunooti 4 over 5 plus R3 immoo meeqa? 2 ohmidha. 4 over 5 plus 2 ohm meeqa arganna jechuudha. Hawaaxaansaa 5 5 yeroo 5 firruu tokko ga'a tokko baay'isuu 4 4 plus 5 immoo jala kana tokkotu jira tokkoof yeroo irruu 5 ga'a 5 baay'isuu 2 10. Kanaaf hittisoo waliigalaa keenya meeqa dhufa jechuudha? 4 da'u 10 14 irra 5 dha jechuudha. This is the total resistance of the combination. Hittisoo waliigalaa arganneerra. Hittisoo waliigalaa eddii arganne amma immoo karentii waliigalaa arganna jechuudha. Ohumsi dha'uu keessatti foormulaa kana beekna. Current is equals to potential difference over R. The total current jechuudha kun. Karentii waliigalaa walqixa potential difference yookaan annisaa kuufamaa waliigalaa hiruu hittisoo waliigalaa. Potential difference yookaan annisaan kuufamaa waliigalaa meeqa? 14 as 14tu galaa. Hittisoo waliigalaa immoo amma arganneerra kunooti 14 jala 5 kunooti. Yeroo jala kana 14 shanaffaaf yeroo irru reciprocalidha. Seera kanaa beektu 14 baay'isuu 5 jala 14 jechuudha kun. 14 hirii 14 jala 5 jechuun yeroo gara multiplication yookaan baay'isuutti jijjiramu 14 baay'isuu 5 irra 14. 14 badeeti karentiin waliigalaa meeqa dhufeera jechuudha? 5 ampirii dhufe jechuudha kun karentii waliigalaati. Garuu waa tokko immoo beekna. In series circuit the total current is equals to the current in each resistor. Daandii sirrii keessatti karentiin waliigalaa karentii hittisoo tokko keessa yaa'u wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Karentiin waliigalaa 5 eddii ta'e karentiin as keessa ba'us isuma karentii waliigalaa wajjin walqixa jechuudha. This is true. Total current is equals to current through 1 and 2. I12 jechuudha. I12 jechuun immoo hittisoo tokkoffaaf lammaffaatu cuunfamee kana dhufa. Walqixa current through resistor 3 I3 jechuudha. Which is equals to 5 ampere. Karaa biraa maal jechuudha jechuudha. Currentii 12nis currentii 3nis karentiin waliigalaas 5 amperidha jechuudha. Kuni
maal argachuuf nu gargaaraa jira? Potential difference yookaan immoo annisaa kuufamaa ittisoo tokkoof lama yookaan immoo annisaa kuufamaa waliigalaa kan ittisoo tokkoo fi kan ittisoo lammaffaa jechuudha. Mee asumarraan voltage is equals to current times resistor kan jedhu formulaa qabna. Asumarraan kan ka'e potential difference of 1 2 jechuunis current 1 2 baay'isi resistor 1 2 yookaan ittisoo tokkoof lama. Ittisoo tokkoof lama meeqa arganneerra? 4/5 arganneerra. Current 1 2 immoo current waliigalaa wajjin wal qixa 5 arganneerra. Yeroo 5 fi 4 shanaffaa kana waliin baay'isnu meeqa arganna jechuudha? 4 volt arganna. Maaliif ennaan 5 badee 4. Kun isa kamidha jechuudha? The potential, that means the total potential difference of R1 and R2 jechuudha. Amma immoo formula tokko beekna seera daandii parallel keessatti, but in parallel circuit. The total potential difference of resistor 1 and 2 is equals to V1 equals to V2. Seera daandii waltarree keessatti immoo annisaan kuufamaa waliigalaa amma fakkeenyaaf R1 fi R2 kuni waltarreedha. Annisaan kuufamaa jara kana lamaanii kan waliigalaa isaanii kan tokko tokko as keessa jiru wajjin wal qixa. Kana jechuun annisaa waliigalaa V12 arganneerra. Annisaa waliigalaa V12 inni nuti arganne kuni V1 jinis V2 jinis wal qixxeedha jechuudha. Kanarraan kan ka'e maal jechuudha? V12 kana wal qixa V1 sagara walii wal qixa V2 wal qixa 4 volt. V12 nis 4 volt ejji ta'e potential difference in tokko isaanii keessa darbusi isuma wajjin wal qixxeedha. Kanaafiyyuu jechuudha the potential difference through resistor 1 meeqa dhufa jechuudha? 4 volt dhufa jechuudha. Kanaafi hanqina yookaan rakkoo barreeffamaarraan kan ka'e dogongorri uumame isa kanaadha jechuudha. Kanaaf amma deebiin maal ta'a jechuudha? The potential difference across R1 is 4 volt. Isa daarra jiruudha deebiin jechuudha. Galatoomaa barattoota.